لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إرجان سلامتا إسن الكرة بودا إن شاء الله يا بتشيسني خيني خبويا را متدورين سا واي المرأة بين الماضي والحاضر. الآن خبج إسلامنا درا قدمو إسلامنا تناتر على خبجمو إيساه خبجا قبدر على وانجو إن شاء الله ولله الله. متدوري خنا وني إن شاء الله الرتخاص سبباته ولولا رانتنا إسلامنا رد ما جرو قيست لالان إسلامنا مرقى ألا ديبدي إسلامنا ألا جنقرستي إسلامنا خبجات ألا دانقنتو ولولا جئوتو إسلامنا رد دي ما جرى وانتهف لقمت وان كان إسلامنا تلا داف خبجا خنمو إسلامنا درا لالان خبجا قبدي وانجئو وان كان بيخون برباكي سادة جتشوفي inni tokko gama biraatiin nu cufti obboleettii qabna, haadha qabna, adaada qabna, haboo qabna. Namni dachii tanarratti uumamee of cinaadhaa dhalaan isa cinaan jirre waan hin jirreef jecha waa'ee dhalaadhaa dhugumatti yooniif achi deebi'aniitiin hin qoratan seenaa dabre islaaminaa dura yooniif dubbisan gaazexaa garagaraa kitaaba garagaraa yogguu dubbisa ilmi namaa waan nama gammachiisu hin argu, waan nama rifachiisaa, waan nama suuqanneessaa, waan dhalaa gatii yookaanis kabaja dhoorgaa arga malee waa'ee dhalaa laalchisee waan nama gammachiisaa takkalleenuu hin jirtu duuba. Kanaaf akkuma beekamu abbaan kitaaba kana barreessu Rabbi isa hatiisu bakka jirutti ammallee nama caalimaa tokko akkana jedha dhuguma rabbiitti أن الباحث نمني قرأت واحد على الجسي إسلامنا أندرتي وان إسقمت جيسا على الرا تكلين من أرجو وجا وارف الجيسو في وان إسسوق الناس ملئ إذ يرى نفسه نمتجكون أقسم وجه يجو واحد على كتاب أدى دبس سينا أدى يجو دبس قاسد أجرا على رب الريف يجوني في دبسهم wanni argu namni waa'ee dhalaadhaa laalchiseetiin kitaaba garagaraa dubbisu dhalaan dhibbatti haqa tokkollee akka hin qabne dhiiraa wajjin kabaja tokkollee nama taatee akka hin qabne namummaadhaanuu jiraatu akka hin dandeenye dhalaan agarsiisa malee kitaabni barraa'e hundi kabaja takkallee ni qabdii hin agarsiisu duuba. Addunyaa amma dura dabarte keessatti waan takka yoggoonni filaallu fakkeenyaaf kabaja dhugumatti jedha kanaa godheef moo dhalaadhaaf kabaja dhalaa dhoorga waan jiru akka fakkeenya yooniif ilaalla jenne mee kabajaan yookaanis darajaan dhalaan qabdu giriikota duraanii biratti warra Giriik biratti dhalaan kabaja maal qabdi jenne yooniif ilaalle akkana jedha abbaan kitaabaa huna waan isaan yaadanirraa kan ka'e uumaa rabbiin uume yookaanis waan hamtuu rabbiin uume keessa darajaa duraarratti wanni hamtuun wanni gadi galoon xiqqaattoon dhalaadha jechuudha seenaan barreessaniitiin hin jira. San bira dabree maqaa isiidhaa yogguun fi moggaasan warri Giriikota biratti dhalaan akka itti ilaalamaatiin hin turte rijsan min amali shayxaan waan takka ta suuraa namaa qabu kan uumaansi shayxaanaa amala shayxaanaa qabu malee isii waa nama gaarii nama kabajaa qabuu miti jechuudhaan waan kana Giriikota biratti beekamte dhalaan. San bira dabree meeshaa takka ta abbaa harkaa buute abbaa harkaa badde waan lafa bu'e tagatiin qabne takka fakkaattii jedhan dhalaan warra Giriikota biratti akka isaan itti beekan akkana duuba. San bira dabree darajaa beeyladaadhaa jal'aaba dhalaa fuudhanii geessaniitiin gurguran akkuma dibicha kan magaalaa geessanitti farda magaalaa geessanitti harree magaalaa geessanii bitii gurguraaf jal'aaba dhaabanitti dhalaan bitamaa gurguramaatiin hin turte magaaluma jal'aaba dhalaadhaa godhanii bakka itti gurguran iddoo mijeessanii fi gurguramaatiin hin turte Giriikota biratti kun kabajaadha moo
xiqqeessuudha waan jedhu achi ilaaltanii isinuu waa baruu dandeessan. Sanbira dabree akki jedhan yogguu dhalaa tana fakkeessan Giriikonni kun dhalaa jechuun bar muka tokko kasummii qabu gubbaan isaa bareedaadha dhaabbatanii tolaa bifa bareedaa yoo muka sanirraa firii takka fuuteetiniin nyaatte yookaan liqimsiteetiniin jette waan yeroo sanis sijjeessu muka summii qabdu jechuudhaan dhalaa tana akkanatti beeksisan yookaanis ija kanaan dhalaa laalaatiniin turan Giriikonni amma dura darajaan dhalaa kennan kana duba. Sanbira dabree wa'adda taariikhu Giriikotumarraa hiree dhalaadhaa yogguunee fi ibsan akki jedhan intalti dhalaadhaa takka waan feete dalaguu badii feete dalaguu ala buluu albeergoo buluu haalli cufti isiif mijjaawaadha mirgi dhalaan qabdu hanumaa bakka fedhanitti argatu waan fedhan irraa argatu bakka fedhanitti haajaa itti bahu akkanatti seenaan barreessee jedhan Giriikota biratti wanni kabaja jedhanii isaan dhalaadhaa yaadan ni jira yoo jenne gabaabsinee akkanan laalamte dhalaan kun dhuguma rabbitti kabajamoo xiqqeenya isinummaan deebisaa itti kennitan. Darajaa lammaffaatti dhalaan Roomaa biratti maal fakkaatti warra Roomaa biratti maal fakkaatti jennee yooniif ilaalle akkana jechuudhaan beekan warri Roomaa isiin bar qayduhaa laa yunzacu hasbii tokko kayoonif taraa takka fikkeeyse sirraa bahuu hin dandeenye dhala jechuun hasbii yookaanis kaantiinoo nama kaayanii mana hidhaadhatti nama oofanii jedhan ibiddi isiidha isii jechuun yookaanis dhala jechuun qamisa tokko ka ibiddaa ka qaxaraanaa tokko yoonii fi uffatte kan sirraa bahuu hin dandeenye isuma san keessatti waliin gubamtu dhala jechuun qamisa qaxaraanaa qoloo yookaanis diri'aa ibiddaati jedhaniiti waan kana ibsaatiniin turan. Sanbira dabree kabaja isiirra akka isaan yaadanitti gosa azaabaa qixaaxa waan silaa namni irratti qixaaxa jedhamee waan silaa namni itti qixaaxamu hunda dhalaan waan kanaaf saaxilamuu qabdi qixaaxamuu qabdi jedhanii qixaaxa garagaraa dhalaa irratti oofaatiniin turan. Sanbira dabree akka fakkeenyaatti abbaan kitaabaa yogguu waan kana ibsu akkana jedha duuba qixaaxa warri Roomaa dhalaa qixaaxaatiniin ture keessaa waan nama suukanneessu obboleettii akka waan hin qabneetti dhalaa wajjin akka waan hin dhalataniitti ummanni sun uumaan rabbiin uumatuun akka waan kabajan qabne isaan biratti ilaalanii zayita danfaa danfisaniiti isii tani irra naqaatiniin turanii jedhan qixaaxarraa kabaja dhalaati. Har'a isaan kanaatu islaaminaa irratti olola oofa duuba akka nama ofii dhalaa kabajee kennee tokkotti kabaja islaaminaan dhalaadhaaf kennite jibbisiisuuf dhalaa akka fedhan godhuudhaaf olola kan irratti oofanii zayita danfaa irra naquudhaan qixaaxaatiniin turanii jedhan. Sanbira dabree utubaa hasbii yookaanis haada wayiin hidhan fidanii utubaadhatti hidhanii akka nama siranyaa tokkotti qixaaxa garagaraa achirratti irra geessuu kanaan azzabaatiniin turan jedhu warri Roomaa dhalaa islaaminaan dura. Sanbira dabree ilaa darajaa eegee fardaatti hidhanii fardi kun guyyaa rabbii kana olii gadiin naannawaa fardini gulufaanii ni ari'aanii dhaqan buusa muka buusa lafarra shorroysa ilaa hamma darajaa lubbuun sii baatutti akkana lubbuu isii baasaatiniin turanii jedhan. Kuni kabaja yoo fakkaate warri Roomaa biratti dhalaan gatiin isiin qabdu akkana huwaa gatillee miti xiqqeenya malee obboleettii akka waan hin qabne jaartii wajjiin akka waan hin jirre dhalaa wajjiin akka waan jiraatuun xiqqeenyaatti jarri kun akkanatti dhalaa tana dararaatiniin turan. Waan kana beekuun dhalaa rabbii fi guyyaa akhiratti amanteef barbaachisa intaluma dhalaadhaa hundaafuu barbaachisaadha wanni hunduba. Darajaa sadaffaatti chaayinota duraanii biratti maal fakkaatti dhalaan mee maal yoo jenne shubbihat bilmiyaahil haar dhalaa jechuun bar bishaan danfaa tokko kayoonii fi kaatee ifirra buufte coraa kan keessirraa luqqisu foon sirraa dhiqu lafessi baasu dhalaan waan akkanaa takka gammachuu gurbaadhaa waan dhiqu gammachuu gurbaadhaa waan balleessu qabeenya diinagdee gurbaadhaa ekonomii gurbaadhaa waan ajjeesu jechuudhaan dhalaa fakkeessanii akkanatti beekamaatiniin turte chaayinota biratti. Sanbira dabree
akka nama beeyladaa gurgurutti fuudhanii jal'aaba geessanii jal'aabatti gurguraatiniin turan. Maqaan isii kennan maali jennaan isiin kaadima warra irraa dhalatte tahuu kabitate tahuu homaa rakkoo takkalleen qabu jedhanii akkasitti dhalaa gurguraatiniin turan. Kaadima namayyuu fuudhaati jedhanii san bira dabreen yeroo dheeraadhaaf gurbaan tokko itti dhalaadhaa fuudhee wajjin jiraatee gaafa maraatumsaa itti haateetiin jette isii tana jirtuu jaartuma isaa tana fuudhee boolla qotee firraa awwaala kabaja yoo tahe chaayinaa biratti dhalaan darajaa kanatti dararamaatiniin turte.